Hiriyaa harka fuune akkam jirtan maatiiwwan Boruufan TV baga nagaan gara Boruufan TV'tti deebitanii tiitoriyaalii paartii 2 kanarratti wanti waliin ilaallu maayini daatabees konseptii beezikaalii maal akka fakkaatu jalqabarraa kaafnee hanga dhuma waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Siistema kanaan kan wal qabatee jiruu fi akkasuma immoo siistemoota biraa akkamitti akka hojjechuu dandeenyu beezikaalii daatabees irratti maal akka hojjechuu dandeenyu konseptii isaa bigiinarii fi haga professionaalitti deemnaa jechuudha. Kanaaf warroonni immoo YouTube viidiyoo kana dursinee warri paartii 1 isaan laallee paartii 1 daawwachuun interfeesii kan akkamitti akka dizaayinii goone admin templaate waliin akkamitti akka integrate gochuu dandeenye tokkoon isaa laaluu dandeessu. Akkasuma immoo warroonni YouTube channel kana subscribe goone subscribe gochuun like share gochuun nu duukaa bu'aan isiniin jedha. Kanaaf wantoota har'aaf qabannee dhiyaannetti haa dabarru. Jalqaba dura gara keessaa seenee local host keenya zaampii sarvaroota keenya ni kaafna. PHP myadmin jennaanii database create goonaa jechuudha. Database yeroo create goonu databaseewwan keenya walumaa galatti tutorialii kanaaf wantoonni qopheeffanne database teebiloota database teebilii yoo xiqqaate teebilii waan hojjechiisuu danda'u hamma tokko teebilii 12 qabannee jechuudha. Database jechuun maal jechuu akka ta'e beekuu qabna. Database jenna jennee database jechuun maal jechuudha? Database jechuun electronically stored structural odeeffannoowwan electronically data keenya kan store nu godhu database jedhama. Database kun gosoota garaagaraa qaba. Tokko SQL fi NoSQL jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Relational database fi kan relation hin qabne jechuudha. Database relation qabu maal jechuudha? MySQL, SQL akkasuma immoo warroonni biroos database relation qabanidha. Akkasuma immoo relation kan waliin hin qabne kan hojjetan immoo kan akka MongoDB, Cassandra, Node.js kunniin hundi isaanii database wan MongoDB, Express kunniin hundi isaanii maal fayyadamu? SQL dha jechuudha. Anamma laallu garuu database kana kan fayyadamnu maalinni MySQL database fayyadamna. MySQL database immoo database konseptiin isaa maaliin wal qabatee jirudha? Relational database dha jechuudha. Relational database jechuun database teebiliin tokko teebilii biraa waliin walitti hidhata qabu jechuudha. Teebiliiwwan walitti hidhata kan qaban jechuudha. Kanaaf primary key teebilii tokko foreign key teebilii biraa ta'a jechuudha. Kanaaf relation isaa akkamitti akka uumuu dandeenyu waliin laalla. Akkasuma immoo projektii kanaaf school management system keessatti teebiliiwwan minimum nu barbaachisan teebiloota 12 tokko yeroodhaaf kan kaawwanne jira. Fakkeenyaaf student teebiliin maal akka qabu full name qaba, user name barataan sun ittiin login godhu qaba, akkasuma password qaba, phone number barataa, DOB jechuun date of birth jechuudha. Parent ID qaba, roll number, class, section, photosa, profile photo barataa sanii fi akkasuma immoo staatusoota garaagaraa staatusii barataan sun qabu irratti qabnaa jechuudha. Parentiinis kana qaba, kanneen of keessaa qaba. Kilaasiin immoo class name fi class description jira. Teacheriin full name qaba, userii kanneen of keessaa qaba. Akkasuma sectioniinis daatawwan kanneen hanga teebiloota 12 tokko liistii godheen jira. Akkasuma trainingii kanaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Wantoota kana yoo barbaadan karaa description YouTube kanarraan viidiyoo kan description isaatirraa argachuu dandeessu jechuudha. Teebiloota 12 jiran kan asirraa argachuu dandeessu. Akkamitti relation isaa waliin uumna kan jedhu immoo websaayitii BBN 11 jedhu bbn11.com jedhurraa dubbistanis argachuu dandeessu daataa kanaa jechuudha. Kanaaf hunda isaatu resoursiiwwan barbaachisoo ta'an YouTube description kanarraa argachuu dandeessu. Description isaa read gootanii argachuu dandeessu. Kanaaf gara database keenya adeemna. Databaseen tutorialii darbe irratti create goone maal jedhama? School MSDB jedha. School MS jechuun school management database isaa jechuudha. Kanaaf teebilii homaa ta'uu qabu. Teebiloota as keessa seennee teebiloota asirratti galmeessine kana create goona. Fakkeenyaaf student database kan jedhu student table kan jedhu kan finnee asitti teebilii students kan jedhu create goona. Students kanaa booda kolomanii meeqa qabaa jennu 12 qaba jennee create goona. Jalqaba duraa
haalli ittiin create goonu jalqaba duraa maaltu jira? Student ID tu jira. Student ID dha. Student ID kun maal ofirraa qaba? Int dha. Lengizii 11 default dha. Auto increment dha. Akkasuma immoo primary key dha jechuudha. Itaansine full name barataa odeeffannoo barataa sanii kan irratti galmeessinu. Akkasuma immoo genderii barataa sanii gender ID barataa. Itaansine username inni ittiin login godhee sistema kana fayyadamu create goonaa fi password inni ittiin seenu guyyaa dhaloota isaa age isaa asirraa arganna waan ta'eef tanaa booda emailii barataa contact address isaa phone number akkasuma iddoo dhalootaa yookaan addressii itaansine profile photo haa kaa'u profile photo itaansine immoo kan nu barbaachisu inni bira maalinni tokko kilaasii kan barataa sectionii kan barataa class ID akkasuma section ID barataa sanii create goonaa. Amma fakkeenyaaf kan nu hafu asirra yoo ilaalle waa'ee barataa kana roll number qaba, parent ID jira, abbaan isaa eenyu haa ta'u, guddistoonni isaanii gaardiyaanii jechuudha. Fakkeenyaaf 6 dabalu itti dabalu akkasumatti dhufnee go jennaanii itti nu dabalaa jechuudha as dhufee. Kanaaf parent ID roll number itaansine fakkeenyaaf roll number erga galchine booda status wantoonni hafan hin jiru. Status barataa sanii status kanaa booda wantoota guunnaa jechuudha. Full number full name fakkeenyaaf Barkaarii 255 gender ID intumaanii username Barkaarii qubee 12 kan hin caalle password Barkaar 16 kan hin caalle jechuudha. Digitii 16 date of birth DOB date fayyadamna emailii 32 kan hin caalle Barkaarii phone number digitii 13 kan hin caalle addressii Barkaar 255 goonu profile photo yeroo tokko profile photonis guddachuu danda'a waan ta'eef maqaan isaa class ID int dha, section ID int dha, parent ID int dha, roll number maaliif digitii 8 kan hin caalle staatusiin immoo tint kan jedhamtu jirti jechuun digitii 4 qofa qabdi. Ishee tana jechuudha. Digitii 4 qofa qabdi. Kanaaf ofii kenninaa fi created by eenyutu daataa kana galmeesse. Kanaa booda created at kan jedhu kana biratti timestamp goona. Kan ammoo varchaarii kennee fi 255 created by jechuun nama ishee galmeesse jechuudha. Created at jechuun immoo yeroo itti galmaa'e jechuudha. Kanaa booda erga kana guunnee booda immoo default maal akka ta'u yeroo galmaa'u. Fakkeenyaaf namni username full name yoo galmeesse garan erguu hin danda'u. Genderii namni hin qabne hin galmaa'u. Username namni hin qabne hin galmaa'u. Password date of birth yeroon hin beekamne ni jiraata waan ta'eef nalii tiigoona isa kana bira dhufne DOB tiigoona. Emailiinis dirqamaa miti, bilbilis dirqamaa miti. Namni bilbila hin qabne jiraachuu danda'a. Teessoo isaa namni osoo hin beekinis galmeessuu dandeenya. Profaayilii isaas akkasuma immoo kilaasii garuu dirqama, sectioniinis dirqama, akkasuma parent IDnis dirqama, roll number sisteema kennaaf rakkoo hin qabu, staatasii kanneen akkuma jirutti galannee save kan jettutti bu'uun batanii save jedhu kana guunnaa jechuudha. Wantoonni hojjenne maaliin studentii create goone student ID jenne primary ID isaati. Primary key indexed kan jedhu auto increment ta'uu qaba. 1 2 3 jedhee itti fufuu qaba ofii isaati. Sanaa booda erga kanneen guunnee booda save kan jedhutti buuna. Save nuuf godhaa jechuudha. Daataa keenya nuuf galmeessa. Kanaa booda teebilii tokko create goonee jirraa jechuudha. Ittaansinee teebiliin create goonu maalinni asirraa teebiloota jiran booda relation waliin uumaa deemna. Teebilii parent jedhu haa uumnu. Teebilii parent asitti dhufna new teebil jennee parent TBL yookaan teebil jechuu dandeenya. Parent teebilii maal qaba?
TRID qaba. Parent ID jechuu kooti. Full name qaba parentiin kun. Isin iddoo gad lamattis qooduu dandeessu, iddoo sadittis. First name, last name, middle name jettanii addaan qoqqooduu dandeessu parent ID kan. Kanaa booda maal qaba? User name qaba parentiin kun. Akkasuma emailii qaba. Emailii parentii kanaa galchuu dandeenya. Itti daballee immoo 10 godhuuti. Roo 10 dabalee jechaa ni jira. Phone number qaba. Parentiin kun addressii qaba. Guyyaa dhalootaa qaba. DOB kolomanii DOB jettu. Profile photo qaba. Profile photo ittaansanii profile picture galfachuu danda'a parentichi jechuudha. Ittaansanii maal qaba? Genderii qaba. Gender underscore ID akkasuma manni staatasii qabaachuu danda'a. Parentiin kun hojjetaa hojii or staatasii isaa gochuullee baan created by jennee akkasuma created at jennee haafinnuuti. Kanaa booda parent ID kun jira. Parentiin kun maal dhufaa? Dhufee primary key qabaa jechuudha. PRID jechuun kun. Parent ID jechuu kootu barreessuu dandeenya. Parent ID jennee barreessinee as dhufnee auto incrementii kana tiikii yeroo tokko goonu primary key nuu godhan. Primary key unique indexed full text spatial kan jettu jirti. Kanneen keessaa kan filannaa primary key filanna. Kanaa booda full name yoo jennu textiidha. Kanaaf textii varchar jedhama. 255 goona. Username varchar 255. Emailii varchar minimumii 32 kan hin caalle. Phone numberii akka biyya keenyatti 13 hin caalu. Addressii 255. Date of birth dateidha. Date ofiifuu kenna varcharii 255. Photo jechuudha. Genderii intiidha. Created by kan jedhu eenyuun akka galmaa'aa jiru 255. Created atiin time stampidha. Kanaa booda erga isaan goonee booda dirqama warroota dursanii galan. Fakkeenyaaf amma full name dirqama, user name, emailii qabaachuu baachuu danda'a. Phone numberis qabaachuu baachuu danda'a. Date of birth, profile photos hin qabu ta'uu danda'a yeroo galmaa'u. Kanaa booda erga kana goonee save jennaan. Eshi kan itti aanee jiru immoo data teacher jettu haa galmeessinu. Isa kana jechuudha. Teacher kan jedhu kan galmeessina. As dhufnee ida'uu kanatti buuna. Kanaa booda teachers jennaani. Teacher TBL kana jala teacher TRID jedhuun teacher ID jechuu kooti. Full name qaba. Akkasuma innis user name qaba. Kan ittiin login godhu. Password qaba. Asitti dhufnee 10 naannoo dabalu. Or 8 mufaa dabalu. 12 jechuudha. Dura 4 tura amma 8tti daballe 12 ta'a. Sanaa booda emailii qaba. Addressii qaba. DOB qaba. Date of birth jechuudha. Genderii qaba. Gender ID jechuudha. Sanaa booda itti aansinee phone numberii qaba. Lakkoofsa bilbilaa jechuudha. Profession ittiin hojjechaa turu kana profession jechuu dandeenya. Or educational level jechuu dandeenya. Education level isaa itti aansinee maaltu jira? Staatasii barataa barsiisaa kana eenyuun create ta'e jennee created profile picture isaa galchuu dandeenya. Profile picture barataa kana barsiisaa kana kanaa booda 2 haa dabaluuti. Created by erga jennee booda created at jennaani. Kanaa booda daataa keenya kan kun primary keydha. As dhufnee akkas filannee primary key jennee kan ammoo auto increment gochuu dandeenya. Kan auto incrementiitti jijjiirraa full name varchar 255. Username varchar 255. Password varchar osoo hin taane MD5 fayyadamna.
amma varkarii 32 kan hin caalle varkar imeelii 32 adreesii 255 varkariidha. Date of birth varchar deetii goonii 255 genderiin intiidha. Phone numberii varchar 255 akkasuma educational level intiidha. Statusii tint kan jedhamtu jirti. Tint sanaa booda created by varchar 255 kunis varchar 255 created at time stamp kan erga fayyadamnee booda nalabilii ifaansaa murteessina. Fakkeenyaaf imeeliin nalabilii ta'uu danda'a, adreesiin nalabilii ta'uu danda'a. Date of birth nama sanis wallaaluu dandeenya, genderii beeknaa, phone numberii wallaaluu dandeenya. Educational leveliin beekamaadha. Staatusiin isaa default system guutaa profile picture nama sanii argachuu baachuu dandeenya. Kanaafuu save jennaan. Haaluma kanaan erga isaan galmeessinee fidnee booda walitti deebineerra daatabeezii keenya kana teebilii 13 galmeessineerra. Kanaaf haaluma kanaan hunda isaanii galmeessituuf teessuma duratti laallesanii jechuudha. Fakkeenyaaf kilaasiin teebilii meeqa akka qabu laalla, kolomanii meeqa qabu, kilaas ID fi kilaas neemii qaba. Structure jennee gaafa laallu kilaas ID'n isaa intigirimantiidha. Akkasuma immoo tiicheer kilaasii jechuun barsiisaa fi kilaasii waliin kuufatee qabu jechuudha. Isa kana qaba. Inni biraa immoo educational levelii educational level neemii qofa qaba. Riizaaltii yoo laalleem exam riizaaltiiwwan jiran jalqaba duraa exam neemiin jira, subject ID'n jira, pointiin jira, student ID'n jira, teacher ID'n jira jechuudha. Daansinee jenderii maal qabatee jira ofirratti yoo laalle gender ID fi gender name qabateera. Parent table ofii keenya maan duratti create goonedha. Payment type akkasuma immoo kana fakkaataa jechuudha. Payment ID qaba, payment type name jira, created ati qaba. Resource jechuun wantoota barataan irraa dubbisan kitaabota garaagaraa PDF subject ID qaba, teacher ID, file, short description eenyuun akka galmaa akkasuma section immoo kilaasii of keessaa qaba jechuudha. Section name class ID of keessaa qaba. Studentiin kan amma create goonedha. Akkasuma subjectiin immoo kan of keessaa qabatee jira jechuudha. Inneen of keessaa qaba studentiin. Inni subject irra jiru immoo gaafa structure'itti bu'u maal qaba? Subject ID qaba. Subject name class ID kamiif akka ta'e teacher table qaba. Userii qaba. Kanneen table kan haala kanaan create goonaa jechuudha. More wantoota sin barbaachisu daatabeezii kan direct gara YouTube description kanarraan sin ka'a. Akkasuma immoo websaayitii kanarraa argachuu dandeessu. BBN student management asitti iddoo search baarii kana bira dhuftanii karaa lammaffaatiin immoo student jettanii gaafa search gootan isa kana isinii fida. Ishuma jalqaba irratti gootan yeroo tokko click gootu sanaan booda odeeffannoowwan jiran fi akkasuma source code daatabeezii akkamitti relation waliin uumu kana tokko isaan argachuu dandeessu jechuudha asirra seentanii. Kanaaf karaa kanaanis argachuu dandeessu. Ammaaf relation akkamitti akka waliin uumuu dandeenyu teebilii waliin haalaallu. Jalqaba duraa daatabeezii kana click goona. Yeroo tokko daatabeezii click goona. Sanaan booda fakkeenyaaf student kan jedhu bira dhannaa. Student kan jedhu bira erga dhannee booda structure kan jedhutti buuna. Structure biratti erga buunee booda relation kan jedhutti buuna. Relation kan yeroo tokko click goona. Sanaa booda isa kanatu nu dhufa. Na duuka bu'aa. Bakka kanatti seeraan of eeggannoodhaan hojjennaa jechuudha. Jalqaba duraa cascade. Cascade jechuun yeroo daataan sun delete ta'u akka innis delete ta'u gochuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Sanaa booda maqaa kolomanii class ID kilaasii kam barataan kam akka baratu kilaasii asitti nuuf fidee gaafa filan. Sanaa booda kolomanii tokko daballeerraa jechuudha. Ittaansinee cascade jennaanii ittaansinee immoo kan guunnu maalinni gender ID barataan sun genderiin iddoo biraatirraa dhufa waan ta'eef gender kan jedhu filannaa genderiin ukaa ammas daballee galchina. Cascade filannaa cascade
Taansinee kan nu galchinu parent ID teebilii parentii keessa akka nuu fidu parent teebilii irra dhufnee parent ID'n isaa as keessa galaa jechuudha. Taansinee kaaskiid goonaa kan itti aanee jiru maaliin section ID barataa kanaa jechuudha. Section ID filannaa asii immoo kun teebilii inni rileeshinii waliin uumuu jechuudha. Teebilii kamirraa teebilii section teebil kan jedhu waliin rileeshinii inni qabaatu. Kanaa booda seef goonaa jechuudha. Amma dhufnee kan nu hafu kan biraa maaliin barsiisaa teacher kan jedhu jira. Teacher teebil yeroo tokko kilik goonaa structure kan jedhu bira dhufnaa rileeshiniitti buunaa kanaa booda kaaskiid goona daataa kana. Kanaa booda asitti dhufnee tiicheriin kun jendarii kamidha? Tiicher teebilii amma kan nu barbaannu maaliin teebilii jendarii filannaa jendara ID nu galchaa. Kun karaa biraatiin kan fayyadamnudha inni kun. Asii kana fayyadamnee kanaan booda kaaskiid goonaa. Kaaskiid asitti dhufnee inni biraa immoo tiicheriin kun maal qaba? Educational level ID qaba. Educational level asii immoo maal filannaa? Educational level ID asitti nu galchaa jechuudha. Sadarkaa barnoota isaa kanneen erga keenyee booda seef jennaan daataa kana. Itti aansinee amma immoo kan nu ilaallu maalinni resource kan jedhu taaboo teebilii resource jedhu. Kanaa booda teebil review relational view bira dhannaa kaaskiid goonaa. Kaaskiid asitti dhufnee subject ID subject kamiif akka hojjetan subjects kan jedhu filannaa. Daballee kaaskiid goonaa. Kaaskiid kilaasii kamiif tiicherii kamiin galmaa yookaan awutariin eenyudha akka ta'e asirratti filannaa. Kanaan booda teebilii keenya daataabeezii suma qabateera. Tiicher teebilii irraa akka nu galchu goona. Seef jenna. Inni itti aanee jiru immoo tiicher and kilaas tiicher kan jedhu. Kilaas tiicher jechuun kilaasii fi tiicherii yeroo rileeshinii waliin uumnu jechuudha. Teebiliin kun asitti dhufnee kilaas tiicher kilaasii kam kilaas ID kanaa qabataa. Kanaa booda immoo tiicher ID dhufnee tiicher ID tiicher TPL keessa tiicher teebilii keessa akka fudhatu kaaskiid goona. Isaan kanneen jechuudha. Kaaskiid goone seef goona. Inni biraa kan jiru paarentiin kun paarent teebiliin jendarii waliin hidhata qaba. Rileeshin kanaa booda restrict maanaa taa'uuti asitti dhufnee gender ID teebilii jendarii keessaa fudhata. Kanaa booda seef jennaanii jechuudha. Inni biraa seekshiniin eenyu wajjin qabatee jira? Kilaasii waliin wal qabatee jira. Kanaa booda as dhufnee kilaas ID kilaas teebilii kana waliin akka wal qabatu taasifna seef jennaanii jechuudha. Inni biraa yuuzarii egzaamiin inni teebiloota gurguddaa lamaan wal qabatee jira, sadii wal qabatee jira. Tokko kaaskiid goonaa. Kaaskiid asii booda tiicher ID barsiisaa kamtu tiicher teebilii add itti aansinee student ID barataa kamtu qormaata kana fudhatee student teebilii irraa studentis irraa itti daballaa. Kanaan booda add erga goonee booda kaaskiid subject ID galchine irraa subject ID kanaa booda subject teebilii subject irraa akka fudhatu goonaa jechuudha. Load gochaara subject ID galcheera seef goona. Kanaa booda erga kana hojjennee kaanee rileeshinii waliin uumnee erga kaanee booda maal goonaa? Asitti dhufnee daataabeezii keenya yeroo tokko kilik goonaa. Sanaa booda moor kan jedhu jira. Isa kana yeroo tokko kilik goonaa diizaayin kan jedhutti bu'uura. Rileeshinii waliin uummatanii jiru jechuudha. Teebiliin keenya bifa kana qabaataa. Sanaa booda teebilii kana fuul iskiriin goosifnaa. Fuul iskiriinaa jedhuuni moor akka hojiif nutti tolu teebiloota waliin qaban garee tokkotti haa qabu. Akkas yoo addaan babbaafne
teebilii keenya bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Akkas arreenjii goosifna. Ticheerii fi educational leeveliin wal qabatu. Kanaaf teacher and education levelii wal bira finna. Student and subject bifa kanaan arreenjii goosifnaa jechuudha daataa beezii keenya. Kanaaf wantoota kana haala kanaan erga qindeessinee booda garam deebinaa? Gara daataa beezii keenyatti deebinee odeeffannoowwan barbaachisan galmeessinaa jechuudha. Amma teebilii keenya qindeessinee fidnee jirra. Kan nu hafu immoo maalinni teebilii kanarraa gara daataa beezii siistema fayyadamnee daataa beezii kan aksas gochaa deemudha jechuudha hojiin itti aanu. Isa immoo marsaa sadaffaa irratti moor waan baay'ee isaa waliin ilaalaa deemna. Ammaaf garuu konseptii xiqqaasaa waliin ilaallaa jechuudha. Asirratti tiitoriyaalii marsaa kanaa irratti maal akka goonu haala salphaa ta'een maneej gochaa deemnaa jechuudha. Daataa beezii waliin akkamitti akka hojjennu ilaallee jirra jechuudha. Kanaaf haaluma jiru kanaan wantoota jiran hundasaa galmeessinee xumurreerra. Kan itti aanu immoo marsaa itti aanutti akkamitti daataa beezii fakkeenyaaf student registration akkamitti akka hojjennu akkasumas teacher registration paarentii sabjektii akkamitti akka galmeessinu waliin ilaalaa deemna. Tiitoriyaalii itti aanuudhaan walitti deebinutti nagaan tura. Yoo viidiyoon tun isinitti tolte laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo sabskiraayib yuutuub keenya kana gochuu hin dagatinaa. Na deeggaraa isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa nagaan tura.